akka namoota ollaa sooressaatti. Yaara tola. Adeemni keenya kun nurra darbee iyyuu biyya kana hundumaa gaa wanna ta'e qabeenya kana immoo namatti qacarree eessisuu qabna wanna ta'e nuti waan tokko waan sodaannu qabnu ishee. Sirrii mana baatuudhaan qabeenya nu jaalatan qabu. Adimma kayyoo godhata kee karaa taanu. Namoonni keenyaatti kana malee sirrii. Akka namicha rakkataa yookiin beegaa akka rakkattoota biyya biraa olii gadi joonja'anitti akka ergamoota waaqayyoo namoota bakka bu'anii hojjetan yookiin akka ergamoota ifaatti yoo akka ergamaa daabiloositti yookaan akka ergamaa hoogganaa mana ibiddaa gahanna lafa keenya teenyee maalummaa do'ii kana hawwannu adaa waaqayyoo ergaa do'ii kana almooriinis dargaggoonnis hundumti keenya iyyuu ergaan do'ii kana maal akka ta'e isaanumarraa hawwannu. Qabeenyaa keenya affeeramaa gaafa 12 qabeenyaa qonarraa qoodaddaa jechaa jiru dhabeeta. Maarree mucichi nyaatee inni badaa dhimma kana qabeenyaa kana eeguu dhimma ishee qabuuti dhumatti jabaanne malee. Nyaanni jiru. Maalan beelaa waasaa. Maal qabeenyicha beektan jira achirra lafa sachiichirra deemaa ture amma kana tun deemuun beeluun ajjeesuu qeeran. Oaka mani misaa baasutti Yee? Atuun qabeenya amma kana qabuuni kana nyaadhaa daaboo gogaa. misaan baafne abbaatuudha. Maalarra keesse jetteere? Eema misaan baasutti kan nyaata. Maal isa guyyaa 11 bulee nyaadha moon ijoo? Amman hojjetutti. Eeshi na nyaadha gaa. Na nyaadha. Maal kun gannaa lixaa jira. Gannaa lixaa kun. Gannaa lixaa. Mano amattiin godhatu jiifadhu. Mano sila Mikaa'el. Afaan moko attee jiru. Tokko bulee nyaachaa. Mano atilleen isa gogaa jettaa maaluma ishee manaanaadhu. Ani du'eera. Laki ani qoonqoo fi yuudheera maalas. Mano sila Mikaa'el. Sila Mikaa'el. Narraa deemi. Sila Mikaa'el. Narraa deemi. Sila Mikaa'el. Naa isheen ishee. Baala gamala mala. Kuleedhaa kana qabdi mukkatti nuffee. Maala Mikaa'el jette jette. Kun akkas ishee godhe. Wayyoo. Kanumarraa gofadhee nyaadhaa danda'a. Yaara tulam. Ali waan saan beeku kanaa koo akka tokko na godha waan saa. Eegada sotuuni madhu kashallabbee dhuftee manatti. Akka ittiin na sarafuu dhufte. Akka hin taanetti laa. Isatti gaaficha naa laatte misaatuun eeggadhu. Buddeen 11 bulee naa laatteeti. Ittiin noofi ofirraa gogaadha dhagaa nama dhiissa laabu daabachu gaaficha. Amma kanaaf akka gaaficha akka deemtu kana ta'eef dhaqee cannaqaadha. Sirriitti eegi kashallabbeen sabara koorraa jedhaan ishee. Yoo feetan abbaatuudha. Maali boo? Eeggata akka hin taa'e na saraftee oolte. Eeggaddaqa. Jirtaa gurbaa. Maalati mooraa kana sirriitti eegaan jirtu? Eegaan jira. Maalatu mati jirtu eeggadda. Kun akkatti maatii dhufee na sarafuu somsiisu bukkee darbe.
Manichatu bal'aadha. Laatu karaa garsiinee gaheerochu. Kanadha. Kanaaf iyyuu amma jabaatu sirriitti eegiti akka isheen lammata nutti hin deemne akka isheen hin deemne ishee kanaan booddee hin dabarsi taraaruutu si balleessa biyya kana. Sirriitti eegi. Yaada tulam. Oo. Anoo dhaqeetti meeraadha mucicha cannaqaa sana isatti simeen dhufeeti. Bakka nambeelee waan isaa nyaatan alaata. Roobee rakkoo. Maal waan isaa onoo baay'ee qaqqabee argamoo xiqqoo ishee rafa malee anoo amma kana deemee achirra naanna'ee achirra bahe lafa amma kana walitti qallalee qabe qabeenyaa kana wajjin cannaqamaan jiraani baay'ee dadhabe narra faati bakka qabeenyaa kana sittanni Sarafte jedha. An barbaada kan nuti ture. Maaltu jira uu? Hin jirtu. Maali? Faaldaa darbaatuudha. Abjuun dhumarratti lubbuun duutes dhuftee dhugaa baate. Lubbuun duute kunis dhuftee dhugaa baate ergamoonni ifaa irratti ol lolanii yeroo kana dhugaa baatee ergamoota ifaatu fudhatee gara jannataatti isaaniin deebise. Kanaaf ergamoonni ifaa akka nu eegan nu tiksan nutis hubachuu amanuu beekuu qabna.